Tana Ali Birraan Oromoof maali waan jettuun toopikii takka isinii barreesse. Ali Birraan Oromoof maali waan jettu jechuudha. Dhugaan isinii hima Dr. Ali Birraan Oromoo qofaaf osoo hin taane Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane nama Afrikaadhaaf galmee Afrikaan warra Afrikaan qabdu keessa institutiona Afrikaan qabdu institutiona deemu artiidhaan khara adda addaatiin nama beekama legendary ila sadarkaa Afrikaatti beekamu jechuudha. Ali Birraan Dr. Ali Birraan Dr. Ali Birraan gaafa anaa fi ati dukkana keessa jirru gaafa abbootiin teenya dukkana keessa turan nama ifa argaa ture jechuudha. Adu akka dukkana keessa taa'eeti adu tanachitti argaa jechuudha. Dr. Ali Birraan nama umri isaa guutu osoo silaa taajiruu barbaade odoo silaa nama maallaqa barbaadu ta'e nama silaa gaafa dardarummaa akka nama kamittuu silaa nama Mercedes oofee afaan Amaaraa sirbee silaa jireenya isaa jijjiiruu danda'u. Dr. Ali Birraan garuu nama sanii miti. Dr. Ali Birraan nama saba isaatiif waan danda'u hunda godhe. Sirbi isaa yoo abbaan fedhe understanding godhu nama sirritti dubbii hiikuu danda'u ta'e malee sirba yeroo wajji deemu hiikaa qabu erga waggaa 58 jechuudha. Waggaa 58 almost waggaa 60 nama saba kanaaf galgalaa ganama guyyaa takka even erga galallee hamtuu dubbateen beene jechuudha namni kun. Dr. Ali Birraan nama hiriyaan qabne Afrikaa keessatti nama sadarkaa addunyaatti ilaalamuu qabu. Yoo dhugaa dubbanne ilmi namaa yoo legendary qabaate muuziqaan saban qabu, muuziqaan gosan qabu, muuziqaan wanni qabu, music is international, muuziqaan waan addunyaa guutuuti jechuudha. Garuu Ali Birraan akka Oromoo irraa dhalateef akka saba Oromootiif quuqamuuf nama umrii isaa guutuu waggaa 60 saba kanaaf gaafa sabni Oromoo dukkana keessa ture Oromoodhaaf sagalee ta'a dammeessa khaasaa ture jechuudha. Erga gaafa 90 takkallee nama kaaseeta biicaa sanuu gaafa baasu guututti galii warra bilisummaa waraana bilisummaa Oromootiif godhe jechuudha. Nama qabsoo isaa umrii isaa guutuu fixe jechuudha. Duuba Oromoon nu teenyee ilaalla. Gizee nama akkana nuu jecha umrii isaa guutuu fixe kaadirootaa fi dabballoota nama guyyaa takka waa'ee Itoophiyaa dubbatee hin beekne arra Dr. Ali Birraan dhukkuba sukaraa qaba, dhibdee onnee qaba, waggaa 10 dura mataa baqeessanii turan, sarjarii godhanii turan, arraan tan early Alzheimer qaba Dr. Ali Birraan. Maaliif dallaaltootaa fi kaadiroonni galgala ganama isa bira yaa'anii hiriyoota isaa jajjabaa warra dur dhoorkanii akka namni tokko biran dhayne. Arraan tana bakki inni dhaabbatu sababa dhibdee qabuuf sababa dhibdee inni qabu kanarraan dullumtii irra dabalamtee duuba hayyuu keenya hayyuu Afrikaa hayyuu addunyaa kaadireen bololtuun qoonqoodhaaf galgalaa ganama asirraa afaan bantuufi ta qoonqoon hallayyaa isiin guutin yeroo legacy Ali Birraa titabatan miilaan irra deeman laaluu hin dandeenyu teenye. Legacy'n Ali Birraa osoo nuti ilaallu ka gaafa dur hin dhaabbatin arra warri lumuxii jidduu dhaabbatee Ali Birraan never la Itoophiyaa jeen dubbatu akkasitti itti fayyadaman. Karaa haadha mana isaatiin itti fayyadaman haati mana isaalleen irra dhaabbachuu qabdi. Dallaaltoota akka caaltuu isaanii Saaliyaa Saamiifa maa jaartii wannaa qabdu aanan qabdu sanfa jara kanaan karaa jara kanaatiin Ali Birraa Oromoon akka ija laallattu Ali Birraa Oromoon akka dahabatti laallattu nuti bar Ali Birraan erga biyya gale Dr. Ali Birraan nurraan tuqina akka fedhe nama guddaadha waan fedhe haa ta'u jennee jira. Arra Dr. Ali Birraan osoo waan fedhe illee je osoo dirree waraanaallee dhaqa irra laalu nuti Ali Birraa Dr. Ali Birraa arraan tana.
because arrantana nafi si cala nama umri isa gutu almost wagga jahatama 6 decade wagga jahatama saba khanaf gaafa nafi ati abbootin teenya dukkana keessa turan inni nama ifa arge saba khanaf sagalee taa'ole den gadda dhugaa haa caalu dubbatee dure bar duuba dhibdee tana asitti Kanaada wallaannate Dubaayitti wallaannate achitti wallaannate dhibdee dina takka qaba arra advantage kana irra fudhataniiti legendary keenya dallaaltonni abbootiin gara warreen dhiiga Haacaaluu nyaatee fi Haacaaluu ajjeesise hundi arraantan Dr. Ali Birratti bakka raqaa dhaaban Ali Birraa fuudhanii raqa gubba dhaaban raqa kootu daqiiquma xiqqoota kaasee jaaniin namichi jaarsi already early Alzheimerin isee galee jira hiyyaadatu waan qalee hiyyaadatu amma itti fayyadaman jechuudha Dr. Ali Birraan odoo sila osoo waan akkana nama waa barbaadu taate osoo nama qabeenya shawwadamu taate odoo sila iftaajirsu fedhe arraamiti waggaa 50 dura Mahmud Ahmadi fi Xilaahun Gassisa facaala inni isaan caalu danda'a Dr. Ali Birraan isaan caala waa hundan sagaleen dandeeytiin waa hundan garuu inni no isin bar nama isin sirbu qabdani sabni khiyya nama sirbuuf hin qabu jee ila ammaas gahee jira dhaabbadhaa jala kaadiroonni dallaaltonni jala dhaabbadhaa kaadireen dhaabbadhaa jala leegasii isaa balleessuun dandeessa waan fedhe haa godhu nuti arraantana Dr. Ali Birraan waan barbaade yoo godhe ni beeyna umrii isaa beeyna dhibdee inni qabu beeyna ittiin buunu Sinigala khanaaf arrantana Dr. Ali Birraan carraa umrii isaa itti fayyadamtanii addililleen dhaabbachuu qabdi isiidha ta'uu ligad deemaa ni jirtu isiidha ta'uu ligad wanni jechaa ni jirtu irraa dhaabbachuu qabdi bakkan taane akkan geessine irraa dhaabbachuu qabdi Maalif umri inni arra irra jiru hundi keenya ni beeyna umri gubbaan dhibdeetu gubbaan irra dabalamee jira gaafa ati sukkara qabdu gaafa ati onnee qabdu gaafa dhukkubni adda addaa si dhufe waa irraanfachuu si dhufaa jechuu maalif dhibdeen tun early Alzheimer si qabsiifti Alzheimer si qaba waa irraanfachuu si qaba jechuu irralaalu Dr. Ali Birraan bakka fedha haanu dhaabbatu irralaalu jenna garuu dandamachiisuu qabna yeroodhaan gizeedhaan osoo kana caala bakka biraan dhaabbanne dura dhaabbachuuf qabna jechuudha sabni sagalee ta'uuf qabna yeroodhaan hattuu fi dallaalli hundi qoonqoo garaa ifiiti jettee ifi leegasii ifiin beekanii leegasiin qabanii leegasii isaa biyyatti dura laaqu fedhan Dr. Ali Birraan nama Oromoo qofaaf osoon taane Dr. Ali Birraan ka Afrikaa guutuuti ka addunyaa guutuuti kiriminaala wajjin dhaabbatu Dr. Ali Birraan isin kiriminaala isin biltsiginnaan piippiin hattoonni ilmaan Oromoo lafarraa fixxan isin kiriminaala bakka raqaa hin dhaabbatu kanaafuu jara keenya Dr. Ali Birraan waan fedhellee osoo godhe nuti arra Dr. Ali Birraan lallaalu warri waan kana godhaa jirtan irraa dhaabbadha ganamaan irraa dhaabbadha ni gaha that's it Dr. Ali Birraan umrii tana booda inni qabeenya isan barbaachisu qabeenyi isaa ilmaan isaati ilmaan Oromoo guuta waan qabu wali dhadhaatee nama biyya galee ilmaan gargaarsan qabne wali qabee foundation ijaaree barnoota barsiisaa jiru inni nama waan gaarii waan toltuu dalage saba kanaaf akka keessanii raqaa miti itti fayyadamtanii bakkan taane warri dhadhaabaa jirtan isin dallaaltoota as jidduu tane orihaa jirtan jechuudha sinigala kanaafuu